ani sheekka abbutawaata kan sodaadula kuuliiti yadalagacha rabbii kiyya kadhacha ibaadaati yatti mudda sigale asirra taa'ee waan hin dubbadhuuf jecha waa takka wanni naniif duubarraa deebuun jiru jechu arra likki walitti himna warroottan amma dhuftanii salaamtaa nagaafattanii wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatu invite fi share waliif goggoda maalif isin fayyada wanni kun waan ummataatiin dubbachuu deema waan partii dubbachuu deemu waan ummataatiin dubbachuu deema akka ummatatti isin fayyada jechu so sanifu isin maal gootan invite share gootaniiti nama hunda fiddanii sheekka abbutarraa akka dhugaatti himuu baran akka itti dhugaarraa fudhatan irra qorattanii barattanii boodarrachirra dhaabbattanii waan deeggartaniis itti fuftanii jechu so osooniin sagantaati jettiin seen warroottan sagantaati yaa tan saaradde na hordofuudhaaf eeggachuu turtan keessaan dhuftanii sheekka maal taatan jettan nagayaan qabanii alhamdulillahi rabbil alamin haaluma yerooti biyya diaspora kana khafaltiin nu khafalamteeti miti khuli teenya miskiinni carraaqachaa khuli alhamdulillahi rabbil alamin fayyaa rabbi nu kenne ha gajjennee khuli teenya carraaqachaati mootummaa teenya jala kursii qabu jirra osoon nuti mindaan alatti mindaan maletti khuli carraaqa hoshora faranjiyaa xaawaa distii biyya arabaa dhiqaa sigale gaala arabaa ilmaa harree arabaa tiisaa osoo nuti kursii jala qabu jirruuti khamindaa nyaatu kha V18 deemu kha mootummaan eegumsa godhuuf mootummaa jalaa kursii gatarkisaa jechu tunis ajaa'iba bar yaa obboleeyyan kiyya bar tunis ajaa'iba bara fuggisoo keessa jirra bar osoo naafi atii fi fakkaattonni kiyya sigale khulii dalagachaa miskiinummaadhaan tunis distii dhiqaa kunis re'eetiisaa kunis gaala ilmaa osoo nuti kursii jala qabnu mootummaa teenya jalatti kun ammoo mindaa mootummaa nyaachaa V8 mootummaan kenneen bobbaa waardiyaa mootummaan isaaf kenneen deemaa mootummaa jalaa kursii gatarkisaa jechuudha bara fuggisoo keessa jirra moo hin jiru bar nuti isaa mindaa nyaatu san jala kuulii qabu jirra bar isaa mindaa nyaatu san jala kursii qabu jirra bar nuti way ajaa'ibuma rabbiin nu qabate bara sheekka abbutaa hoggii dhufu akkanuma laayifii asirraa dhufeen iyyuu sii galan dubbii ija qofa dha'uuf dhufaa jechuudha ija qofa kaa warra wacuuf dhiisee biraa deemaa jechuudha ija qofa tuqeeti warra wacuu dhiisee biraa deemaa jechuudha so isin maal gootan hogginan dhufee ija isinii tuqe itti fufuun dirqama keessanii jechuudha so invite fi share itti muddaadha amma gara sagantaa kiyyaatiin deemaa jechuudha dura oduu gammachuutiin hin eegala warroottan dheengadda Abiy Ahmed yoo qilleensa marratti ol ka'e Ameerikaa raadara Itoophiyaa hajjaa gooteeti Abiy Ahmed fuutee biyyaa baafti je arree isa jirtan gaa way ogiin Turkii daawwate al turkishal birqi kana afaan arabaatiin jaayini sansigale Turkii ogiin daawwate Turkii keessa garagalee ogiin dhufu where are you hay raadara Itoophiyaa isinitti waataami maaliif hajjaagin godinaare atleetii maan bitinaare atleetiin jaamiti paayileticha maan bitinaare akka mangistuu sanitti akka inni fuudhee bakka inni nageessi jeen dhiisee bakka biroo buusu hattu antanaan dhufne array dubbii ajaa'ibaatiif hin gad dhufee jechuudha akkuma beekamu amma dura dubbiin Oromiyaadha laal irraan isinii deebi'a waan dabre yaadattan waan ta'eef irra isinii deebi'a Itoophiyaa bulchuuf Oromiyaa qabachuu qabda maaliin waa lamaan feetullee hacuuccee qabu qabda feetullee nagayaan ummataa wajji walii galtee qabu qabda jechuudha waan Oromiyaa harkaan qabneen Itoophiyaan na harka jirti jettee yaadi laal ani likkiin dubbadha
Oromiyaa hacuuccee waan hin qabin. Oromiyaa waan hin harkaan qabneen Itoophiyaan na harka jirtii jechuun manaama. Sigale manaama haazaa wal manaam kan arabni juunsanii jechuudha. Manaama yeroo hunda abbichuun kiyya laal qabxiin allafa kaa'u irra deema. Wayyaanee dhabamsiisi yennaan aangoon ati qabdu hin jirtu hanga wayyaanee lubbuu qabduu jenneen wayyaanee caccabse daaraa godhe. Wayyaaneen kanaa booda ishuun taatu, kanaa booda yaaddoo nagayaan taatu, kanaa booda yaaddoo biyya Itoophiyaan taatu jechuudha. Rakkoo maayinar rakkoo gartee naannoo saniif haa ta'uu dandeessi malee kanaa booda wayyaaneen hin taatu. Waa'ee wayyaanee irraanfadhu. Amma dura mootummaa naannoo Oromiyaa dubbiin caffee baddee isiniin jeetiin ture. Yaadatta yoo ta'e dubbiin caffee badde maa caffuma toltii. Bosona cillimoo seenuun hin toltu. Gobeellee dhaquun hin toltu. Gaara mul'ataa bosona gaara mul'ata galuun hin toltu. Dubbiin caffee badde caffuma keessa toltii jechuu kiyyanii yaadattanii jechuudha. Gaafas dubbii san maaliif arraaf haa bulfannu jennee bira kunne. Wayyaanee ilkaan qabaachuu ture jechuu gaafas. Rakkoo xiqqootti dhiiftee minor problem kan jedhaniin san rakkoo xiqqootti dhiifteeti rakkoo guddoo deemuu sirra jira jechuudha. Sirna dandamachiisu. Sirna jirurra nama komatta. Sirna jirurra mootummaa komatta. Yoo sirnichi jiraate, yoo mootummaan kunuu jiraate, sani mootummaa komachuu dandeessa malee yoo mootummaa kana kabiroo dhufuu diiguu deeme yoo kanaa wajjitti duulte ati diina jaamta malee mootummaa saniif firan jaamtu jechuudha. Sa'aatii saniifi bulfannee jechuudha. Wanni wayyaaneen itti kan nu tuffatte. Wanni wayyaaneen itti kan gannu deebifte. Wanni wayyaaneen itti kanatti wahin nu hisaabuu dadhabde Oromiyaa laafina mootummaan darreen Oromiyaa keessa jiraachuu mootummaan Oromiyaa wasaqa ta'u ichi keessa gartee mootummaan namtolchi mootummaan gartee faayidaan jaarame jiraachuu isaattu wayyaaneen akka nu tuffattu shanee wasaynitun tajaarmeelleen fakkaan ichi keessa caasaa hoggii jaarrattu. Hoggii sun ichi teessee Oromiyaa keessa nama ajajju. Waajjira paartii keessa nama ajajju. Salphina kanaa olii jira badhaadhinaaf hin jiru jechuudha. So arra tanaan akka gaarii gaqqabee irraa dubbachuu deemaa jechuudha. Abbichulleen Oromiyaa wayyaaneen dhumattee jirti. Wayyaaneen dead. Wayyaanee no more. Kanaa booda wanni wayyaanee gartee akka ishutti shaneen duraanuun jirtu harree wayyaaneeti abbaan harricha oofu duunaan harree waraabessumaan nyaata ozoon muka keessa deemtu ta shanee si yaachisin. Wayyaanee is dead. Rakkoon amma abbichuun serious issue rakkoon dhugaadha Oromiyaa keessa jirti jechuudha. Tokkoffaa ni dhodhoofna nuti waa takka wanni nuti sodaadnu hin jirtu wanni nuti irraa if duuba deebinu hin jirtu jechuudha rakkoo uummata keenya. Hankanin kuulii dalagachaa kaabinee haadiree hattuu jalatti kursii qabuuf hin jirtu jechuudha. Uummata kiyyaafiin dubbadda, uummata kiyyaafiin jiraadda, uummata kiyyaafiin du'aa jechuudha. Si galee. Rakkoo uummata kiyyaan na dhimme na cinqa malee rakkoon kaabinee rakkoon haadiree na cinqitu jechuudha. So arra Oromoon sadarkaa abbaa dhabde sadarkaa uummanni Oromoo hoggii dheebootee jee namni isaa dubbatu ibsa tokko baasu. Sadarkaa hoggii uummanni Oromoo du'ee namni tokko du'ee jiru. Ka abbaa gadaa ajjeese bar amma qaaniin beekaa bar hin dubbatin naan jedhaniitiin use malee eenyu akka abbaa gadaa mootummaa keessa ajjeese bar mootummaa Oromiyaati ta abbaa gadaa ajjeeftee bar. Sidhiifna siif baddi si fakkaate. Siif baddi si fakkaate. Shanee ajjeese. Annoo. Kijiba walitti naasoin. Shaneen ajjeefte hin jirtu jechuudha. Abbaa gadaa to'annaa jala oolee eega abbaa gadaa to'annaa jala oole booda namni ajjeese mootummaa Oromiyaa keessa jira jechuudha. Si galee. Ana khalikki sitti himu jiru. Ana ka abbutaati. Khalikki sitti himu jiru. Si galee. No akkanaan wajji deemuun hin dandeemtu.
biyya bar Abbaa Isaaye Sifaat Naggaa Abbaa Isaayeetiin jaami Sifaat Naggaatii fi wayyaanonni akka Ibrahim Balaayifaan kagartee Oromoo duguggachuu ture ka Afrikaa guutuu fixuu ture keessatti qabamanii seera dhiyaatanii abbaa gadaa eega to'annaa jala oole deeggara badhaadhinaa ta'uu osoo beeytanii nama ajjeesee jira bar shaneen ajjeefteen jirtu abbaa gadaa tanarratti abadan an sheekkaa butaa wanni kana jaamun jirtu yaa hatticha shaneen ajjeefteen jirtu amma kaleessa oggii isaan OBN gubbaa uummatarra baacan hattoota dhabamsiisuuf yaana kira sassaabdota dhabamsiisuuf yaana hattuu dhabamsiisa yaa hattu dhabamsiisa mee hattuu dhabamsiisa naa himi hattuu dhabamsiisa siit dhabamuutaa siit dhabamuutaa hattuu dhabamsiiftu jirtu jechuudha ummatarra baacuun dhiiga ummataatiin ichi dhuftanii suufa uffattanii farshoo fi cooma jalaa kaatanii ummatarra baacuun abadan hin danda'amtu jechuudha ummata keenyarra baacuun ummata Oromoorra baacuun hin danda'amtu jechuudha yaa hattoota nuti bar bakka rakkinni jiru beeyna bar mootummaan federaalaatiis dhagayi waan namni jiru waajjira pirezidaantii fi waajjira paartii keessa jira rakkoon ichi gar rakkoon takkalleen hin jirtu godina keessa rakkoon hin jirtu aanaa keessa rakkoon hin jirtu buqqisi hanga san sigele dheengadda wanni sirraa callifneef dheengadda hoggii inni kolkolee wali qabu Shimallis wanni callifneef sigele rakkoo wayyaaneen ilkee qabdi diina guddaa nutti as deemu kana guddicha nu ciruu deemu kana guddicha nu qabachuu deemu kana guddicha biyya nurraa balleessuu deemu kana abadan kana duran dhaabbannu kana wal duran dhaabbannu sigele kana duran dhaabbannu haajollee haatattaani hattuu taanillee haatattaani turrakkoo keeysooti sigele jenneeti cal jennee bira kunnee jechu amma wayyaane san barbadeessinee jirra jechu wayyaanummaan sunu kan mataa ol qabattee nu dhufteef wayyaanummaan sunu kan mataa baafattee nu dhufteef rakkoo Oromiyaa keessa jiru Oromiyaa yoo qaban Oromiyaa yoo akka qacamif jala goone hattoota kanif jala jaarre Oromiyaa yoo qaban kaanni caccabsine jette abdii tanaan dhuftee bar wayyaaneen sigele abdii tanaan dhuftee bar wayyaaneen arrabar mootummaan Oromiyaa dha bar mootummaa badhaadhinaatii miti bar mootummaa girrisaatii fi mootummaa shaneetii bar sigele Oromiyaan mootummaa bar badhaadhinni mootummaan qabu jechuu dandeeysa bar xiqqoo gaafa dura filmaannee eegalurraa dubbadheetiin yeroo barbaachisaa miti jee cufnee bira kunnee jechuu amma garuu walitti hin dhiifnu jechuu eenyukka tiraantiramma ummataan sobu jirtan kana eenyukka sheeriidhaan galchu jiru nuti ni beeynaa bar ummanni wayinurra daldaladhaa isiniin jee nuuf daldala jee malee wayinurra daldaladhaa isiniin jee qabsoo ummataa irraanfattanii akkamitti ichi dhayxanii dhiiga ummataatiin ichi dhaquu irraanfattanii dhiiga hiyyeessaatiin ichi dhaquu irraanfattanii Oromoon boohu jirtii meerra Oromoon boohu jirtii meerra akkana wajjiyaana abadan hin ta'u kun wajjumayyaanuu jechu never hattu hay maal mararaadhaan wayyaanee wajji dalaga jennee ibsa baafna hattu warra mootummaan mindaatti baasuutu bar wayyaanee informeeshina kennuu ture tikeeta muratee biyyaa bahuu ture bar abiyyiitu isinitti haftinseeyin isiniif haftinseeyin eenyu keebbeeyna eenyu ka abbaa gadaa ajjeese beeyna abbaa gadaa karrayyuu eenyu ka rashane beeyna sigele shane rashan tenjirtu ana deeggaraa badhaadhinaati
information san isini kannaa jiru shanee rashantin jiru eega inni to'annaa jala oolee qaban booda rashananii jechuudha karashani mootummaa naannoo Oromiyaati kijibdu sigale wanni isin kana gootaniif akka Oromoon mootummaa rakkaatuuf isin beeyna bar shanee wajji dalagu jirtani akka mootummaan akka wayyaanee wajji wayyaanee as deemu jirtu tan wayyaanee dhufaa jirtu tanaa wajji akka Oromoon dhaabbattu Oromoo gowwa seetanii ummanni Oromoo ismaartii bar waan isin Abiyyi irra dalagu jirtan takka beekaa bar waan isin waajjirri pirezidaantiitii fi waajjirri badhaadhina paartii badhaadhina Abiyyi irra dalagu jirtan waajjira lamaan tokkichi san keessa qofa rakkoon jirti anaa isinii uummata Oromoo waajjira pirezidaantiitii fi waajjira paartii badhaadhinaa keessa bakki rakkoon jirtu bakka takkitti san buqqifnaan Oromiyaan laal jannata gana walaa ka hidhamee ni baha walaa ka gartee baqate ni deebi'a dubbiin Oromoodhaa laal daymaa fi dhadhaan siin je anaa sii hima akka Oromoo waliin taane ka hidhaa jiru ka hidhaan baane ka baqatee biyya alaa jiru kan galle kachi keessa jiru ka wal shakku Oromoon akka gartee afaan tokkoon taane warri godhu jiruchi keessa jiraa jechuudha dantaa aangoo isaaniitiif tiraantira arra hiru jiran jaan kana eenyu sheeringi eenyu keessa qaba siifiin muutaa sheerii namaatiin galu jira tiraantirri immoo qotee bulaaf kennin maarreef kennin mixirqishoof kennin yaniif dhaatu jira namaan naggatu jira jechuudha sigale namaan naggatu jira jechuudha an sheekka abbutaa kanumatti useetuma duwwaa namaan faarsan sigale an dhaaba kiyyaniin jaaladhaniin kabaja hattuu dhaaba kiyya keessaaniin saaxilaa jechuudha hattuun dhaaba kiyya keessa dhaaba kiyya balleessiti malee amma ABO dur namni waaqaa gaditti Oromoon ABO jaalattimi maaltu nama jibbisiise amma ABO yoo jam funyaan qabatee namni nama biran kutu maaltu nama jibbisiise hattuu ABO keessa jirtu jechuudha hattoota san saaxiluu dhabaniiti hattuu hoogganaa godhatanii jechuudha nuti hattuu hoogganaan godhannu badhaadhinni hattuu hoogganaan godhatu hattuu hongeessinee siranyaa goona malee hoogganaan godhannu jechuudha osoo nuti asii kuulii dalayne sadaqaa faranjii nyaachaa faranjii jalaa miila dhiqaa kun biyya Arabaatii miila dhiqaa kun biyya Arabaatii gaala elmaa kun biyya Arabaatii re'ee tiisaa osoo nuti kursii isaan jala qabnuuti hattoonni immoo hattoonni laal wanni namni keenya beekuu qabu hattuun namni miliyoona takkaa ol baankii keessaa qabu Abiyyi Ahmad harkaan fedhu biyyatti anaa isinii hima jala buree namni miliyoona takkaa ol baankii keessaa qabu Itoophiyaatti siistamni Abiyyi lafa dhaabuu deemu siistama gartee miskiina gargaaru siistama walqixxummaati siistama sabaa sablammii hunda sigale gargaaruu jechuudha saniifuu hattoonni gartee kophaa isaa tiraantira naggadu kun sigale hattoonni kophaa isaa tiraantira naggadu kun hattoonni kophaa isaa Atlaantatti hoteela ijaarrate kun hattoonni abbaa gadaa ficcisiisee maallaqa fudhatee wayyaanee wajji tahee Oromoo irratti Oromoo kaasuu barbaade kun hattoonni kun abadan akka sirni Abiyyi lafa dhaabbatu hin barbaadanii jechuudha tana anaa isinii hima tana dhugumaan ilaal gabbu'ee isinii hima badhaadhinni nama du'erraa faayidaan inni harkatu hin jiru nama du'e katti fayyadamu eenyu warra biyya diiguu deemu jechuudha nama jeesanii footoo kaasanii girrisaa miidiyaa neetworkitti eenyu ka ergu ichi keessa jira eenyu akka ta'e abbaa gadaa jeesee ummata kaasuudhaaf eenyu ka qophaa'e ichi keessa jira eenyu akka ta'e ni beeku sigale so saniifu wanni dubbii tana bulfannee arra lafaa amma gahe that is the time yeroon amma abbichuun yeroo itti hattuu firraa qulqulleessu yeroo hattuu firraa itti dhabamsiisu yeroo itti sirna lafa qabachiisu yeroo itti ummata gartee wareegame ummanni bara hattoota kana ozoon arkuu sigalle hattoota kana ozoon arkuuti bar Abiyyi kana laalee ciniinnatee dhaaba kana jala deemu jira bar wallahi dhugumaan sii himan osoon hattuu tana arkuun irraa eegali ija guduunfannee namichuma tokkichaa kana jecha jala deemu jira bar maaliif nu bira kutee Afrikaa fayyadu jira namichi kun
Afrikaan bakka bu'aa addunyaa keessaa qabaachuu qabdi jee falmu jira bar kophaasa. Arra addunyaatu dubbachuu jira bar waan inni kophaasaa falmu. Abdunyaan nurra murteessuun qabdu Afrikaa irra murteessuun qabdu Afrikaa irra dammaqi. Afrikaa dammaqi. Nama nu bira hutee Afrikaa falmu jiru kana jecha ijateenya qabanne ijateenya guduunfannee jala yaa'u jirra bar. Sigale. Ijateenya guduunfannee jala yaa'u jirra. Yaadeero. So kana hattuutti dhiifna never ever. Abbichuun Oromiyaa gammillachuu qaba. Abbichuun Oromiyaa gammillachuu qaba. Hattoonni hogii uummatarra baacan maallaqa miidiyaa kireessanii hogichi dhadhaabbatanii kira sassaabdota maarre sassaabdota miixirkisha sassaabdota yaanii isaan ichi uummata keenyatti hanjamaa godhan abbichuun sigale hattuun hattuu dhabamsiiftu hin jirtu. Sigale hattuun hattuu dhabamsiiftu hin jirtu. Hattuudhaaf maali? Mana hidhaati. Mana hidhaati dawaan hattuu. Dhume dubbiin. Sigale dhume dubbiin. Kanaa booda hin jiru. Wayyaaneen ishuu Itoophiyaan taatu wana. Duraanuu laafina. Ummanni Oromoo mootummaa isa madaalu hin ijaarranne. An amma duraan je. Gaafa caffee walgahii xumurateen ummanni Oromoo mootummaa isa madaalu hin ijaarranne. Viidiyooti jagad deebii ilaali. Anaan dura namni gabbahee hattuun kursirra baate. Ummanni naggada simminto seenuu deema. Ummanni naggada sibiila seenuu deema. Ummanni Atlaantatti hoteela jaarrachuu jira. Fooqii abbaa 200 jaarrachuu jira. Ummanni gartee mootummaa tana dhabamsiisuuf deema je'ee hadurana saaxilee ana duran jiru. Waaliif waan san karaa dhaabe? Maaliif waan san iddoo dhaabe? Rakkoo tana oliitu nu jira. Suneenyu barboo shaneetu bar nama ta'e shaneen nama ta'e bar magaalaa keessa seenee bar laafina dadhabina Oromiyaan mootummaa dhaburra Itoophiyaan guutuun Oromiyaa ta'uu laali. Wanni shanee fi juntaan itti quufte maali? Wanni ergamtoonni juntaa hundi harroonni juntaa itti quufe maali? Hattootachi keessa jiru quba qabanii jechuudha. Hattootachi jiru keessa wal qunnamtii qabanii jechuudha. Warra dheengadda bar boorsaa qabanii harkaa deebisanii jira bar. Warra miilarra iftaa'u turee jira bar niin baqadha jee. Warra akkamitti maallaqa kiyya baafadha jee mari'atee jira bar. Ummanni Oromoo har'a sirna abbichuu kana gad dhaabbachuudhaaf bar ummanni ilma saata harkiftee geessu jirtu jira bar. Intala ta qabdee holloli. Wayyaaneen hin deebitu holloli. Jettee bar ta ilma haadha ilma harkiftee fidden garre. Ilma harkiftee du'aa kenniten garre. Haadha intala harkiftee fidden garre. Warra harkisee sangaa fidun garre. Warra harkisee gaala fiden garre. Osoon ifi nyaatin osoon ilmaan isaa guyya tokko foon nyaataniin beeynu. Sigale. Warra harkisee sangaa fidee hoodha tokkicha kanaan qaba. Abadan juntaan asin nutti hin deebitu. Mee hattoota garaa gurguddaa kana kaabinee hattoota garaa gurguddaa kana mee isaanii qarshii takka kenne gartanii hiyyeessa kanaa kenne. Abbichuun abbaa hiyyeessaa ta'uu asirratti isinii galuu qabdii jechuudha. Ilmaan hiyyeessaatii barkachi dhaqee dha'u jiru. Sigale. Soosaniifu hattoonni Oromiyaa keessaa dhabamuun dirqama. Hattoonni Oromiyaa keessaa dhabamuun dirqamaa jechuudha. Nuti ilaal dhaaba Itoophiyaa jaamu kana dhaaba badhaadhina jaamu kana itti laffaanee wareegama lubbuu sigale asitti girrisaan laal mana jala nu bulee ablee fudhatee abadan jenne ablee girrisa yaane du'ee dhabna mal if duuban deebinurra haqaaf jecha yoon du'e warra jannataati je kophaati Minnesota namni kubni 50 ol jiraatu keessa kophaati kan warri deeggaru hundi usee na duubaa jechee mana tattaa'u kophaati je wanni wareegamatti kafalleef haqa keessa garreeti.
haqammoo cubbuun hin jijjiirru jechuudha. Haqa cubbuun hin jijjiirru jechuudha. Amma wanni nanaasa'u kun nama irra guddaa namaatiif galuu dhabuun malchiisa. Galuu dhabuun malchiisa. Garuu nama waa yaaduuf ni gala. An badaa jechaan jiru. An dhabamaa jechaan jiru. If sirreessaa. Hattoota ifirraa kaasaa. Nama nagayaa hoogganoota nagaa ni qabdanii ol fidadhaa. Aanarraa taatus, godinarraa taatus, ijoollee biyya hoogganuu dandeessu. Qeeroo ibiddatan, tabaratte tan, tasabboonummaan guutamte tan, ta'arraa gartee raayyaa ittisa fuula dura teessiif kennu jirtu tan, tana qabdanii maal gootanii warra bosaabbosi. Sigale siyaasaan si wajji gadi hin buutu jechuudha. Kasi wajji gabbuu hujiiteeti. Garuu siyaasaan asirratti hafti. Ummata keetiif yoo gaarii dalayde ummanni kee du'aa isii godhaa jechuudha. Ummanni Oromoo ukkaamamee jira jechuudha. Ka dubbachuu hin dandeenye jira jechuudha. Ati yoo dhageetti qabduun sagalee ta'uuf qabdaa jechuudha ummata kanaaf. Soaba. Sagalee ta'uun ammoo akka girrisaan baddi dhabami maarree ta'e abbaan qabsoo hidha jira. Abbaan maarree kanaa miti. Abbaan qabsoo ka hidhaa jiru hin jiru. Sigale. Abbaan qabsoo akkatti dhukkee addunyaa guuturraa kaasu jiru kanaa jechuudha. So abbaa qabsoo kana warra gatarkisu naafi ati sagalee ta'uu hin qabnu. Hattoonni abbaa qabsoo nu harkaa gatarkisaa jira. Bar girrisaa bar jaakkitaa badhaadhinaa uffatee yaa'u jiru jira. Shanee jaakkitaa badhaadhinaa uffattee nama badhaadhina deeggaru hundaa'u ajjeesu jirtu jira bar. Mootummaa keessa teesse hujirra ari'u jirtu. Ajjeesu jirtu. Ijoollee aktiivistoota ta badhaadhina ta biyya keessa jirtu. Mindaa dhoorkachaa hin jiranii ijoollee. Yaaboo eeyisumaa rabbi girrisa nu dubbise jee bar namni gariin. Warri barri guyyaan ni darbaan beeyne eeyisumaa rabbi girrisa nu dubbise. Girrisaan dhiifama nu godhuun taa'u nu fixuu ta'a jechuun turre. Girrisaan sun amma bishaan hin dhuyne wayi jira hin jiru jechuudha. Cubbuun akkanuma kutti jechuudha. Hattuunis sitti hin fakkaatin. Yeroodhaaf aangorra jirti malee. Yeroodhaaf VAT mootummaatiin deemti malee. Yeroodhaaf miskiina Oromoo fedhu. Miskiina sirna kana fedhu. Miskiina gartee hoogganaan badhaadhinaa kun mootiin badhaadhinaa kun ta'eef kana yeroodhaaf miiti malee ichi turti sitti hin fakkaatin. Ichi waan turtu sitti hin fakkaatin. Soo saniifuu awwannin isiniin jiru ummata keenya rakkoo jabduu jira. Paartiin Oromiyaa paartii ummata madaaluu miti. Ummata Oromoo madaaluu hin ijaaramne. Akkuma ijaaramanitti amma sunummaanuu naggada seena. Kun simmintoo naggada. Kun gartee sibiila alaa galcha. Kun tiraantira kana keessaa sheerii qaba. Tiraantira amma ummataaf galu jira jaan kan. Sheerii nama dhuunfaatiin galu jira. Ambar bakka akkasii rakkoon jirti jeetiin siimuu jira. Informeeshinaan qaba. Sigale. Akkuma kee asirra FB irraa iyyaan jiru jechuudha. Soo saniifuu mootummaan keenya waan kana mil'atee waan kana gajjee ummata isaatiif yoo kan yaadu ta'e ummata isaatiif yoo kan if jala wanna ta'u taate abbichuu baa mala anni rabbii gaditti lafa tanarratti annamaan hanga isaa abdadduun qabu. Maaliif ni qulqulleessa. Garuu yeroo fudhata. Osoon inni yeroo fudhatee lafarra harkisuuti miskiinni meeqa dhumaa jechuu iddoo sanatti. Sigale. Osoon inni lafarra harkise suuta inni deemuuti. Miskiinni meeqa iddoo tana miidhamaa jechuudha. Miskiinni meeqa iddoo tanatti gartee halaaka tahaa jechuudha. Miskiinni meeqa dhumaa jechuudha. So amma labsii yeroo muddamaa daheeffatanii abbaa gadaa karrayyuu kan godhan. Namicha abbichuun makiinaa badhaase. Fuudhanii hidhaan geessanii. Zifaat Naggaa Oromoo lafarraa fixee gaafa irricha san Oromoo dila dhumte san irratti rasaasa tokko qofa tukkifnaan sodaattuudha oriyanii walirra baanii wal fixan malee nuti fitnee kajeesan sunuu hidhaa taa'ee nyaachuu jiraame.
abbaan gadaa maal ta'ee doore yoo rakkoon isarra jiraatte si galee seeratti hin dhiyaatu seeraaf hin dhiyaatu so kana hunda kan godhaniif sirnicha abbichuu buqqisuuf hin danda'an garuu hin danda'an waa takka illee insha Allahu ta'ala wayyaaneen ni kufte wayyaaneen Ameerikaa